namni wa'ii gaa'ilaa gurra keessaa dhabeen jiru yookaan wa'ii gaa'illi maal akka ta'e namni gurra keessaa dhabeen jiru garuu sagalee waaqayyoo maal jedha isinitti fakkaata uumama boqonnaa tokko kaasnee yoo ilaalle wa'ee nama argina lama kaasnee yoo ilaalle wa'ee nama argina namni waaqayyo uumama hundumaa booddee guyyaa ja'affaa irratti nama uume uumuusaa isa uumaa gaa'ila uume fixe waaqayyo uumuun waaqayyo inni dhuma gaa'ila ture waaqayyo gaa'ila uume gaa'illi waaqayyotu uume gaa'ila jechuun dhiira tokkoof dubartii tokko gidduutti kan geggeeffamudha as dheengadda finfinneedha amma hiriira nagaa ba'aa turan jedhaniin warra dhageessan gurraa akka qabdan dhiiraaf dhiirri maa waliin fuunu dubartiif dubartiin maa waliin fuunu dhanii hiriira nagaa mirgi keenya haa kabajamu chaawlanidha biyya pastor wanda froofe immoo keeniyaatti dubartoonni hiriira ba'aa turan dheengadda akkasumni pastor nama nu fuudhan jedhanii hiriira ba'aa turan dhuguma biyya kana keessatti nuyi dhiiraaf dhiirri maa waliin fuudhu dubartiif dubartiin maa waliin fuudhanii hiriira ba'u keeniyaadhaa garuu dhiira nu fuudhu dhabedhanii waajjira mootummaa palaas gavarnimentii dura dhaabbatanii dhiirri nu waa fuudhu jechaa turedhan nama nu fuudhu dhabne jechaa turedhan kun maal agarsiisa gaa'illi baduusaa agarsiisa seerri gaa'ilaa diigamuusaa agarsiisa waan nama dhibu keessa gaa'illi jireenya gaa'illi simboo qabeessa gaa'illi ulfina qabeessa namni tokko fuudhuu kan danda'u waggaa 20 walitti neeyyamu akkasumni paasta 8 walitti eeyyamu barsiisonni gaa'ilaa kunoo ministeeris jira paasteris jira waggaa 18 walitti eeyyamu namni tokko waggaa 18 ga'ee jenna ija sukkummachuu utuu jan sukkummatu ta'e gaarii dhuguman isiniin jedha amma namoonni hin fuudhin jira nama waldaa kana keessa waggaa 50 guutanii kan isaan fuudhan kanaaf maal jechuun barbaade waaqayyo jalqabatti nama uume waaqayyo jalqabatti gaafa nama uume dhiiraaf dubartii uume jedha malee dhiiraaf dhiira uume hin jedhu dubartiif dubartii uume hin jedhu sagaleen waaqayyo dhiiraaf dhiira uume jedha malee dhiiraaf dubartii uume jedha malee dhiiraaf dhiira uume hin jedhu dubartiif dubartii uume hin jedhu sagaleen waaqayyo inni nuyi biyya sanatti jibbaa jiru wa'engaa ilaaloo eedfe biyya keenya seeneera hiriira ba'aa jiru isiniin jedheeras finfinneetti mirgi keenya haa kabajamu isa jedhu mirga isaanii kana hin kabajamu maqaa yesuusiin diigneerra maaloo ameen jedhaa baay'isawee kuni waaqayyoon ati sirriin goone sirriin hojjenne jechuudha ati ol deebisanii waaqayyoon gorsuudha ati sirriin ati dogoggora hojjette jechuudha kana duwwaa miti amma yeroo amma dhiirri gadameessa hojjete harma hojjetate yerootti saala isaa qayyaraa jirtu jira kana jechuun ati waaqayyoon sirriin goone ati sirrii miti jechuu isaaniiti waaqayyo biyya keenya irraa xaragee balleessu biyya keenya irraa haa xaragamu hin jedhe kun kanaaf waaqayyo gaafa nama uume gaa addunatti maal argina bara Musee keessa dhiirri tokko dubartii gadhiisuu yoo barbaade waraqaa yookaan caaffata kenneefii gadhiisa kun immoo seera Museeti ennaan gaaffii gaafatu Museenoo akkas jedhe haadha manaasaa hiikuu yoo hiike caaffata kennee hiiku jedha ati maal jettan noon everedhin sababii mata jabina keessaniif seera kana isinii dhaabeeti isintu mataa jabaate kanaaf seerri kun isinii dhaabbate waaqayyo ganama gaafa nama uume akka gargar ba'aniif akka walii kaniif miti yeroo ammaa fichi yookaan hiikaa baay'ata ergi walitti namanii gargar ba'uun hin jiru utuu walitti dhufin garuu wal ilaaluutu nagaa dargaggoota bakka ergi walitti dhufanii
miila ishee shafoo ta'e ija ishee shawwii ta'e funyaan ishee tuntunii ta'e gaafatti dhufte immoo mataa isaa moluu ta'e maal isaa maal ta'e jechuun hin jiru. Itti galte tokko isa dhuma itti galte keessa ga'anii filachuun hin jiru. Ergi keessa ga'anii wayne utuun filadheera neever filachuun dandeessu. Ergi keessa galte haa fakkeenyaaf barsiisaa beekaan har'aa kunoo mucaa soorsa fakkaattu fuudhe. Ganaa dhagaama fuudhe jennu ganaa walitti eebbifna bira taa'eera malee. Bira taa'eera malee. Amma nu eegi amma nu isitti laannutti enne malee. Amma waan tokko iyyuu gochuu hin danda'u namichi kun. Waan tokko harka iyyuu rakaachuu hin danda'u. Ankeedhaan itti bu'i. Ganaa eebbifnee baarraknee sitti laannu. Akkasumni beekra koo. Akkas. Kanaaf itti bu'uun hin danda'u jechuu barbaade. Kanaaf maal jechuun barbaade ilaa kunoo ishee soorsa fakkaatu ishee lakkoofsa 8 fuudhee. Gaafa dhuftee waggaa 3 4 5 6 7 8 9 10 taatu garaan achi ga'uu danda'a. Inni irra 8 quxurii ta'e bora 10 quxurii ta'uu danda'a. Dhuguma. Ofii jaallattee asiriin taane simata sirii godhu. Anaan wajjin jiraachuudha. Dhuguma. Akkasii bala. Akkas heerrisaa. Harki ishee kuttutti ishee laakunoo gaanfa quruphee fakkaattu fuudhee mana namichi kun. Borarma ishee itti keenya dabbarte jechuun hin jiru. Isuma jisi irra bahee akka lolaa. Dhuguma. Akka nama lolaa beektu gaafas qilleensa beektu mini gaafas. Isuma durra bahee jisse. Namni biraan irra bahee jissine. Kanaaf harma ishee itti garaa ishee dadhabde lafaa ka'uu dadhabde jechuun hin jiru. Yoo isheen dadhabde qabeema lafaa kaase. Qabee lafaa kaasee wajjiniin tirata jechuudha. Hin danda'amu. Keessa ga'anii filachuun hin danda'amu. Maa gurraattiin taane, maa diimtuun taane, maa mataan ishee hin gabaabbanne. Namoonni tokko tokko mataan ishee gaafa ishee dhayeetu futtaa'e. Futtaa'uu dhiisi maal fallin. Siigale? Kanaaf isuma mataa gabaabaa futtaa'u sana walitti qabi hidhiiti wajjin jiraatu. Akkas na dargaggeessa. Ati immoo inni dhiiraa immoo baqaa daagiidhaati. Sana taate kana taate waan tokko waan akkasii hin jiru. Waan tokko waan akkasii hin jiru. Wajjin jiraachuu. Keessa ga'anii wayyootuun filadheera ta'e jechuun hin danda'amu. Gaabbuun hin jiru gaa'ela keessa galanii. Gaabbuun hin jiru. Gaa'ela keessa galanii hin gaabbamu. Gaa'ela keessa galanii fuula duratti oofuudha malee amma lubbuudhaan wal bira jiranitti wal hiikuun hin danda'amu. Kanaaf gaa'ela hiikuun hin danda'amu. Inni biraan gaa'elli jaalala fiqirno. Tidaar fiqirno በፍቅር ላይ ፕላንት የሆነ jaalalli gaa'elli jaalala irratti hundaa'e. Ela waa tokko isinitti himu. Dhiirri haadha manaa isaa maal godhu? Haa jaallatu. Injiinarii kun haa jaallatu. Maa itti beeku? Maa itti beeku? Dhiirri haadha manaa isaa maal godhu? Haa jaallatu. Dhiirri laa waa tokko isinitti boori dubartootaa keessa. Dhiirri kabaja sirraa barbaada. Gaafa dhufu miiloo naqatee taa'e kan jedhin. Ol ka'ii dhungadhuu teessisi. Hiikale miila walirra naqattee teessee dhufee ol ka'iiti. Bagana gaannaa dhufte. Gaafa isin dadhabuunis jira. Isinis warri dhiiraa beeka. Har'a immoo akkas jedheedhaati. Ganaa dubbii kaasaa. Akkas taanaan simachuu isaa hin dhaqine. Dubbii taanaan simachuu isaa hin dhaqine. Garuu gaafa inni dhufu bareedaa koo shimala koo bagana gaannaa dhufte dhiiti. Ol ka'ii dhungadhuuti iddoo kennii teessisi. Gadi ba'i yeroo inni dhufu gadi ba'i dhaqee simadhu kottu taa'e jedhii. Abboonni keenya dura akkas godhu nan beekan. Abboonni keenya maal godhu? Dura yeroo gabaa fa'i galan yeroo qaraa galanii balbala dura ga'anii hedduun. Kana jechuun dhufeeraa qophaa'e jechuudha. Kana warri keessatti warri baadiyyaatti guddattan beektan akka keenya jechuudha.
Ankaasisa dilgone lafadhee uleedhaan lafatu mate ijoollee gadi baatee simatti. Gadi baatee simattee ulee dhuftanii warra keenyaatti ulee harkaa fuutee teessiste jechuudha. Argitanii dhiirri maal barbaada? Haadha manaa isaarraa kabaja barbaada. Haati manaa immoo abbaa manaarraa jaalala barbaaddi. Jaalala barbaaddi haati manaa abbaa manaarraa. Jaalalli gaa'ela keessatti murteessaadha. Murteessaadha gaa'ela. Gaa'ela keessatti jaalalli murteessaadha. Jaalalaan haadha manaa isaa haa qabatu jedhaan. Haa qabatu. Baay'isoo haadha manaa abbaa bareechadhaa ishii. Bareechadhaa. Haadha manaa abbaa bareechata. Bakka kan biraan tudin ta'in itti diddibiiti bakka ooma dibatu. Kifooyyeessiiti. Galgala yeroo isheen ganama kaatu ilaali. Haadha manaa abbaa bareechata. Kanaafi Museenii jedhaan Museenii akkasii dhalaa sagaleen Waaqayyoo itti dabalees sababii kanaaf dhiirri abbaa isaaf haadha isaa dhiise haadha manaa isaatti simmattan isaan lachuus foon tokko hin ta'u